ኢየሱስ ሞቲዳ ኢየሱስ ሞቲ ሞቶታዳ ኢየሱስ ዋቀ ዋቆታዴላ ገለኒ መቃ ኢሳቲፍ haa ta'u ኢየሱስ ዋቀሞ ዋቀሚቲ ዋቁማ ኢሳቲን ዋቆተ biyya lafarra jiran shishifi waaqolii tolfamaa sanaafiyyu waaqa isa ta'e waaqayyoodha inni. Garuu warra biyyi lafaa waan baay'ee jedha. Maaliif shakkitoota biratti waan baay'ee jedhama. Ayyaabonni shakkitoonni tokko tokko inni nabiyyiidha jedhani. Warri Yesuus Kiristoos waaqa hin jenne. Inni akkuma Muhammad faa nabiyyiidha jedhu. Inni nabiyyiidha moo waaqayyoodha ree? Waaqayyoodha. Namoonni kaan immoo Yesuus nuu kadhata inni araarsaadha jedhu. Yesuus waaqa moo araarsaadha? Araarsee darbeera maal godheef dhiiga isaa qaraanii irratti dhangalaasee al tokkicha barabara araara nu buuseera. Araarsee darbe garuu amma akkuma luboota guyyaa guyyaadhaan aarsaa dhiyeessanii aarsaa dhiyeessaa osoo hin taane inni aarsaa fudhata.